السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا في خوجمتوتا تشاينا لأبد مجيد اوفيشال أكسمو بيجي خيا فيسبوك أنا ردفتون تغيسنو قلتو مسين جيتشا seenaan irraa seenaa duraanitiin garaagara seenaa kana hagadhuma seenaa kana na waliin turtan akka malee itti gammaddan jeetiin abdii qabaam seenaa kana na waliin daawwadhaa yoo chaanaala keenya faaraa taatan subscribe notification mallattoo odeerra fayyaddaa akkasuma yoo maatii chaanaalichaa taatan chaanaala keenya laayikiidhaan eegaluu danda'uudha qabdan akkasuma koomentii jalatti yaada keessan nu barreessaa dhibbaa dhibbatti seenaan kun akka isinitti tolu abdii qabna gurbaan argaa jirtan kun mucaan xiqqaan kun Alii jedhama Aliin yeroo xiqqaatiif haadhaa fi abbaa hin qabu Aliin akkasuma qoraan guree gaara gaafa deemu qoraan gurguratee jireenya isaatu irraa masuulaam Aliin akkana keessa oduu turuu qarshii waa tokko fudhatee jireenya isaa mataa isaa jiraachisaa ture Aliin akkanuma caala amma suuraa kaasuu jaalatam masqaalee manneen akkasuma mukkeen garaagaraatiin beekamam suuraa garaagaraa oduu kaasuu akkuma argaa jiranitti gidaara manneen namaa hundarratti suuraa bareedduu kaasam akkasuma isaa qalama takkaahuu qaxqaa hin qabne akkanumaan suuraa kaasam waan argaa jirtan kana Aliin akkanumaan mukaan kaasa gidaara irratti akkasuma guyyaa takka odoo deemaa jiru itti dhufee muka kana jalatti gurbaa suuraa kaasu tokkotu jira magaalaa tanaam gurbaan kun qalamaa fi waa hedduu qaba suuraas akkasuma kaasee gurguratam Aliinis akka jedheen qalama tokko naaf kenni jedheen suuraan kaasaa gurbaanis akkana jechuudhaan deebiseef ati miskiina waaniin qalama sii kanu hin qabu namni akka kete kun suuraa kaasuu hin beekum deemi ija tiyya duraa jedheen gurbaan kun Aliinis akkana jechuun deebiseef waan miskiinummaa tiyyaa si hin galchu waan si gaafadhe qofanaaf kannuu dandeenyaan naa kanni jeen akkana jennaan gurbaanis deemi ija kiyya duraa waa takka illee siif kannuu hin danda'u jennaan Aliin ofirraa kuteem Aliin akkasuma gama gaaraa deebi'ee suuraa kaasuu eegaleem suuraan inni kaasu akka malee tola waan ta'eef suuraa bareedaa kana kaaseem akkasuma waan isin itti beektanis suuraa kana shimbirroo kana kaaseem akkasuma bineensa kana kaasee jira Aliin akkuma argaa jirtan suuraa hedduu jaalata kaasuudhaan suuraa kana eega kaasee hoo miskiina hedduu suuraa bineensi irraa sodaatu kaasee akkasuma guyyaa takka oduma deemaa jiru gaara keessatti itti dhufanii suuraa kaasaa jira inni jireenyi isaa gaara keessa mana waan hin qabneef jecha Aliin akkasumatti gurbaan kun yoonii fi akkana ka suuraa kaaftu taate magaalaa dheettee irraa faayidoo isa suuraa kana gurgurattee jiran gurbaan kun Aliin ammoo akkana jechuun deebiseef gurbaa na biraa deem hin barbaadu ani akkana qarshiin ani waan kanarra dalagu ittiin tujaaru hin barbaadu miskiina gargaaruun qaba jedheen asumaa fi as jidduu namni guddaan tokko dhageeffachaa jira Aliin eega akkana keessa turanii ka'ee odoo qoraan guuraa deemaa jira gaara keessa Alii kana oduma deemaa jiru namicha akka malee guddaa dulloomaa tokkotu duratti as baheem Aliidhaan akkana jee gaafateem Alii guyyaa hedduudhaaf nyaata hin nyaanne beelaa akka malee inni jira nyaata akkanaa kennituun siraa barbaade jee Alii gaafateem Aliinis itti yaadee yeroo xiqqoof maaliin qaba maaliin kanaaf jee khubsii takka rootii takka takka shaqeessaa qabutan magaalarraa kadhatee fide namicha kana kanneem Aliin isumaa xiqqaa miskiinummaa tanaan seenaa baay'ee qaba Aliin isaa haala kana keessa ture gurbaanis thank you jeen galatoomii ani rootii kana arkachuu kiyyaaf je'eeniim oduma Aliinii fi namni guddaan kun waliin haasawaa jiranii mudannoon ajaa'ibaa takka Alii mudatteen Aliinis akkana jechuun deebiseef namichinis akka je'een yaa Alii je'anii deebiseef namichi isin arkaa jirtan asumatti miskiinaa miti taajira akka malee qabeenya qabuum akkasuma mucjisaa garaagaraa qabam Aliidhaan akkana jee deebiseef ani waan takka miskiina dheetii miti ani waniin sira barbaade nahriiseetoo silaaluu fi malee mokkoruu fi malee waan biraatii fi miti jeen asumatti mucjisaa ajaa'ibaa takka Aliinii fi inni itti dalagame Aliin asitti qalama duraan barbaadee kadhatee dhabesan namichi kun qalama kannee fi irraa faayidawee akkuma ati duraanis qalbiin ta'e gaariitti gaaroomi jeeniim Aliinis okkee je'ee baay'ee takka galatoomi jeeniim namichiinii fi Aliin walii galanii Aliin qoraan isaatis fudhatee namicha baay'ee galatoonfatee Aliin waan suuraa kaasuu jaalatuuf jecha arra suuraa waan kaasuun argatee jira Aliin akkasumaan namicha galatoonfatee kabiraa deemu ture namichinis akkasitti nama hedduu tujaaraatiif waa hin godhin je'anii itti himeem odoo guyyaa takka namichi suuraa loonii naa kaasennaan loowwan kun akka loon dhugaatii suuraan Aliin kaasu yoo suuraa sii kaase qalama suniin qalamni sun suuraa dhugaa sii godham yoo muka kaase mukni sun muka lubbuu qabu taham horii kaasus horiin sun horii dhugaa taham akkasuma Aliin ganti guutuun dhagahan haasawa isaa eega inni loon tokko kaasee loowwan sun loowwan lubbuu qabu ta'ee akkasuma kuduraa takka kaasee kuduraanis kuduraa bilchaattee tahee namoonni hedduun dubbii kanaa magaalaan guutuun haasawa eegalaniim akka Aliin mucjisaa kana qabu akkasuma bulchaan ganda kanaa namicha kana tureem namichi kun waan kanatti yaadee namicha mucaa Alii kana qabee fituun qaba
je'em akkasuma waraana ergee fidee hidhaniim akkasuma gama masaraa mootummichaa gaafa fidan namichi akkana je'eeniim si qabeetiin jira arraan tana amma qalama kee kana fiduu akkasuma takkaa'u suuraan ansiin jiru naa kaasuu akkasuma dahaba garaagaraa naaf kaa'uudhaan barbaada je'een aliinis itti yaadee maaliin godhaaf jee yaadde itti deebi'ee dhiifama jeen ani suuraa siif kaasuu hin danda'u kaniin gargaaru miskiina qofa malee nama akka keetii qabaata waa takka siif hin kaasu jeen aliin nama dhugaadhaan deemu waan ta'eef namichinis lolee qaba hidha jeeniim aliin guyyaa kana deebi'amee hidhame yoo ati suuraa kana hin kaafne yoo qalama san hin kennine hidhame jeeni hidhaniim aliin hidhaa akkuma argaa jirtan hidhaa galeem guyyaa lama booda waan ta'etu jiram namichi itti yaadee akka aliin guyyaa lama guutuu waa hin nyaatiin hubatee alii mee hidhaarraa asii haa je'ee ka'ee gama mana aliin itti hidhaatti itti kutee oduma inni deemaa jiru aliin garuu mucjizaa ajaa'ibaati qalamni isaa waan ta'eef aliin ibidda ifumaaf sawwiree ibidda oggaa sawwiree ibiddi dhugaa ta'ee fi nyaata godhachaa jira mana hidhaa keessatti guyyaa lamaanuu hin beelofne aliin akkan eega ture namichinis qottu bayi gajjeen qalama fidiyannaan aliin gidaaruma mana hidhaati irratti suuraa hulaa ogga kaasee booda ka'ee kutee mulaan bahee qalama isaa mucjisaadha akkasuma asitti suuraa fardaa kaasee farda irratti ba'ee kutee aliin akkasuma hin qabamne mana hidhaa keessaa sin turre qalama isaatis nam tokko illeen irraa hin fuune aliin oduma deemaa jiru magaalaa biraa takka dhufee suuraa kaasuu eegale suuraa magaalaa tanaa keessa kaasee oduma suuraa dhugaa kaasaa jiru wanni akka ijaa farda kanarraa irratti suuraa farda ija hin qabne dalagee jennaan namoonni irraa hin bitanne ture akkasuma asitti irratti suuraa takka kaasee shimbirroo eega kaasee ija godhee shimbirroon kaatee birrifte akkasuma namoonni hedduun ajaa'ibanii alii mucjisaa inni qabu fi qalamni isaa ajaa'ibanii gama masaraa mootummaa dhufanii mootumtichatti himanii mootichiinis qabaatii fidaa je'een alii akkasuma waraana gaafa ajaju mootichi qabanii fidan aliin gaafa dhufu akkana je'een mootichaan dhufeetiin jira hayyama keetiin jeen akkana je'eeni gaafate namichinis dhageetiin jira waan ati dalaydu jeen amma wanni sira barbaadu qalama kee fiduu akkasuma takkaahuu suuraan ansiin jedhu kaasuu je'een aliinis waan hin kaafneef nama qabeenya qabuuf jecha miskiina waan gargaaruuf akkana jeen ani suuraa siif hin kaasu dhiifama jeen waa takka illee siif hin godhu daaballee siif hin godhu ani kaniin gargaaru qalama kiyyaan miskiina qofa jeeni aliin deebiseef duraanis miskiina waan gargaaruuf ofiifis miskiina waan tureef jecha namichinis akkana jechuudhaan deebiseef dirqama qalama kee kana fidiyyaanii itti utaalanii qalama aliidhaa irraa fuudhanii alii qalama isaa namichi mootummaan irraa fudhatee eega qalama kanarraa fuudhee booda baay'ee takka hofle aliinis humaa takka illee hin jenne alii qabaa hidhaa je'een aliin ka'anii gama hidhaa geessan aliin gaafa hidhamu qalama namichi fudhatee suuraa tana yoon afiitii afoo kaafadde hoo anuu qalama kana mucjisaadha malee mucaan kun maal abbaasaa waa beeka jee namichi suuraa kaasuu eegaleem qalamni suuraa inni kaasu suuraa dhugaa waan taateef namicha kaanii sihirii dalage waan ta'eef qalamni suuraa dhugaa dalageem asumatti sanduuqa inni daabaa dalagee sanduuqni fidee mataarra bu'eem akkasuma asittirree suuraa bofaa takka dalageem suuraan bofaa asumaan suuraa dhugaa taatee namicha ari'atteem namichinis maaluma mucjisaan akkanaa je'ee baay'ee takka rifatee ofitti gaddeem deema aliinaa fidaa jechuudhaan waraana ajajee aliinis akkasumaan dhufeem aliin gaafa dhufu akkana je'eenii gaafate namichi ati nama hariifa nama akkaan ayilii qabu qalama keetii siif hin kennaa waa hunda siif hin kennaa ni siin gadhiisa hidhaarraa suuraa takka qofanaaf kaasi je'een suuraan takkittiin maali je'een aliin akkasuma suuraan takkittiin muka akka malee bareedu guddaa tokko naaf kaasi kan baatiidhaan muka qalama dhaluu akkasuma dahaba kan qabu naaf kaasi je'een aliinis itti yaadee qalama kiyya kanarraa fudhadheetiin eges booda malatti baase jee yaaddawe okkee siifin kaasa rakkoon qabu qalama naa kanni je'een aliin qalama irraa fudhatee mala baasuuf yaadee jira aliin nama akkaan illee qabu waan tureef qalama isaa irraa fudhatee suuraa kaasuu eegaleem aliin suuraa kaasuuf waan kaasuuf fiitu jiram gaafa qalama irraa fuudhu suuraa kaasee muka inni kaase kana bishaan walakkatti suuraa kaase yeroo dura inni kaasu muka kana suuraa bishaan walakkatti kaase namichi kunis baay'ee takka aaree maaliif suuraa tana bishaan keessatti kaase jee baay'ee takka aaree namichi kun jala kanatti akkuma argaa jirtan bishaan keessatti kaase suuraa bishaan keessa kaafnaan mukni bishaan keessatti dhuguma ta'a waan ta'eef namichi isin akkana jeeni gaafate okkee eega muka bishaan keessa maa kaafta bakka natti dhiyaatutti maanaaf hin kaasin jeen aliinis jalaa cal jeetuma kaase akkasuma okkee doonni takka naaf godhi jeen taniin ittiin dhaqu muka sun akkasuma suuraa doonii gaafa kaasuuf suuraan doonii dhugaa taateen namicha mootummaa fuutee kutteeniim mootichi kun akkaan ganda kana zallame waan ta'eef aliin fuudhee gaafa gama mukaa fidu akkasuma suuraa mana hidhaa godhee achuma keessa namichaa fi waardiyaa isaa hidhe aliin suuraa mana hidhaa yoo kaasu aliin achitti hidhame aliin eega achi turanii asitti namichi narraa hiike maaf na hiita jeen aliin lan gurra hin kennineef asumaan caljii gama gandaa deebi'e
asirratti aliin gaafa dhufu miskiina ganda kana keessatti namicha kun ukkureef mana akka caccabaa keessa turan mana akkam bareedu jaareef jira aliin mana akkuma argaa jirtan suuraalee garaagaraatiin mana hedduu jaareef aliin ganda kanarraa jireenya bareedaa jiraachisee hanguma miskiinummaa isaatiin nama hedduu jiraachisee obboleessoo seenaan kun dhibbatti akkasitti tole abdiin qabaam gaafii naan boodarratti si gaafadhu yoo seenaan kun sitti tole yoo koomentii naa hin barreessinii yaada kanaaf hin qonni akkasuma laayik yoon goonii maatii chaanaala kanaa yoon ta'in maatii chaanaalichaa yoon ta'aniin waa takka faayidaa naaf hin qabdu dhiifama hangi kun isaan jamaanaa hagarumaa waliin na waliin turkeetiif galatoomii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi